Akkam jirtu daawwattoota keenya kun dirree hojii misiiti. Dirree hojii misii keenya har'aatiin hoduuf odeeffannoo ispoortii kan isinitti himnu ta'a. Hoduuf odeeffannoo ispoortii har'aa kan isinitti himu Hallalisaa Dabbabaati. Mikaa'el Kaarikii leenjisaa dhaabbii Manchester United ta'uun muudame. Manchester United Mikaa'el Kaarikiin hanga bara 2028tti leenjisaa olaanaa dhaabbii taasisuun muuduu beeksisee jira. Leenjisaan ganna 44 kun itti gaafatama yeroo garichaa Manchester United keessatti cimina agarsiiseen kilabicha waggoota lama booda gara waltajjii Champions League Awuroopaatti deebisuus danda'eera. Hoduu keenya birootiin kubbaan miilaa sadarkaa olaanaa Ingilaandii jalqabumaan bara 1888 keessatti akka Football League First Divisionitti hundaa'uunsaa ni yaadatama. Har'a Premier League keessaa liigii kubbaa miilaa addunyaa keessatti hordoffii guddaa keessaa isa tokko ta'ee jira. Taphni jaalatamaa fi deeggaraa baay'ee of keessaa qabu Premier League Ingilaandii bara 2025-26 har'a galgala ni goolabama. Torbee 38ffaa Premier League Ingilaandiin kilaboonni hundi har'a galgala sa'aatii wal fakkaataa 12tti ni taphatu. Seenaa Premier League Ingilaandii keessatti waggoottan 22 oliif waancaa dhabee kan ture Arsenal shaampiyoonaa Premier League Ingilaandii bara kanaa mirkaneeffatee turuun isaa ni yaadatama. Kanaanis gaggeessitoota Afrikaa adda addaa dabalatee namoonni bebbeekamoon deeggartoota Arsenal ta'anii gammachuu isaanii ibsataa turaniiru. Arsenal tapha xumuraa bara kanaa dirreesaan alaa Crystal Palace waliin ni taphata. Dabalataan Arsenal caamsaa 30 tapha xumuraa waancaa Champions League Awurooppaa kilaba Faransaayii PSG waliin morkata. Gama biraanii bara kanaa waancaa lama kan of harkaan gaatee Manchester City dirree isaa irratti Aston Villa waliin morkata. Manchester City bara kana waancaa Carabao fi FA Cup kan nyaate yoo ta'u, Aston Villa immoo yeroo darbee waancaa liigii Awurooppaa nyaachuun isaa ni yaadatama. Kanaanis kilaboonni lamaanuu hirmaannaa Champions League Awurooppaa bara dhufu kan mirkaneeffatan yoo ta'u, tapha xumuraa Pep Guardiolaan ittiin Manchester irraa adda ba'uudha. Tapha torbee 37ffaan Manchester City waliin qabxii kan qooddatee fi carraa shaampiyoonummaa City karaatti kan hambisee Bournemouth Nottingham Forest waliin ni taphata. Tapha birootiin carraa Champions League Awurooppaa bara dhufu argachuu fi Liverpool morkiin Brentford waliin Anfield itti taasisuus xiyyeeffannoo argateera. Gama biraatiin carraa Premier League England keessa turuuf falmiin Tottenham Everton waliin taasisuu fi carraa Premier League keessaa gadi bu'uu ooluu fi West Ham Leeds United waliin taasisanii hawwiin eegama. Tottenham Everton mo'amee West Ham immoo Leeds yoo mo'ee carraa kufuu kan qabaatu Tottenham ta'a. Tottenham qabxii lama qofaan West Ham caalee sadarkaa 17ffaa irratti kan argamu yoo ta'u, falmiin isaan Premier League keessa turuu fi morkattoota isaanii waliin taasisanis xiyyeeffannoo argateera. Biraatanii dirree isaa irratti Manchester United waliin, Sunderland Chelsea waliin, Fulham Newcastle waliin, Burnley Wolves waliin ni taphatu. Tapha hangammaatti taphatameen taphni tokko isaaf osoo jiru shaampiyoonaa ta'uusaa kan mirkaneeffate Arsenal qabxii 82 tokkoffaa, Manchester City qabxii 78 sadarkaa lammaffaa, Manchester United qabxii 68 sadarkaa sadaffaa irratti argamu. West Ham, Burnley fi Wolves ammoo kilaboota wal duraa duubanii sadarkaa dhumaa irratti argamanidha. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.